Nagaa akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii kanaa. Ani Dr. Caalan jedhama. YouTube chaanaalii kanarratti barnoota fayyaati kan waliin barannu. Kana dura waa'ee qoricha Vaayigiraa yookiin qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasuuf fayyadu miidhaan isaa maali dhiirota irratti kan jedhu viidiyoo isiniif hojjannee isin barsiisneerra. Namoonni ilaaleen YouTube kanarra seentanii ilaaluu dandeessu. Barnoonni fayyaa nuti har'a waliin barannu waa'ee durbummaati. Durbummaan uumamaan dubartoonni hundi ni qabu. Durbummaan ammoo yoo bade deebi'uu ni danda'a kan jedhuu fi akkasumas dhala namaatirraa kan hafe bineensonni biraa durbummaa ni qabaatu. Dubarri tokko osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin durbummaan ishii baduu ni danda'a fi akkasumas immoo dubarri tokko osoo durbummaa qabdu ulfaa'uu ni dandeessi kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Dabalataanis ammoo gosoota durbummaan gosoota qaba. Isa sana irratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Durbummaan maali kan jedhu irraa jalqaba irratti yeroo kaanu durbummaan waan baay'ee haphii taatee fi ulaa qaama saalaa durbaa haguugee kan jirtudha jechuudha. Hymen jedhama afaan Ingiliffaatiin. Waan haphii ta'e gogaa qaama saalaa dubaraa keessa isaatti haguugamee kan argamudha jechuudha. Gogittii haphiin kun faayidaanis qaama dubaraatiif qabdu addatti beekamuu baatus durbummaan kun waan haphii waan taateef yeroo baay'ee qunnamtii saalaa irratti jalqaba irratti kan tarsaatu taati jechuudha. Gaafa haayfeniin yookiin haayimeen kan jedhamtu kan qaama saalaa dubaraa haguugdee argamtu tuni gogaan haphii taate kun gaafa cittuu dubarri suni qaamni ishii ni dhiiga yookiin haayimeniin tun ni dhiigdi. Yeroo kana durbummaan dubara sanii fudhatameera kan jedhamu jechuudha. Walumaa galatti durbummaa jechuun gogaa haphii yookiin Hymen kan jedhamtu kan qaama saalaa dubaraa keessatti haguugamtee jirtu jechuudha. Kanaaf isa kanarratti hundaa'uudhaan boca yookiin tishuu qaama saalaa dubartii haguugdee argamtu kanaaf bal'ina qaawwaa inni qabu irratti hundoofnee durbummaa kana bakka shanitti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Maalidhaa bakka shanitti kan qoodamu kun boca tishuu kana jechuudha. Tishuu maal jedhamu? Hymen jedhamu afaan Ingiliffaatiin yookiin waan gogaa haphii taate wayii jirtuu fi bal'ina qaawwaa inni qabu irratti hundoofneeti durbummaa kana bakka shanitti qoonneeti kan ilaallu jechuudha. Tokkoffaan uraa geengoo kan qabu yookiin walakkaa geengoo xiqqoo kan qabu inni kun anwaala Hymen jedhama. Baay'inaan kan argamu yeroo ta'u uraa tokko qofaan gara fuulduraatti siqee kan argamudha jechuudha. Kun uraa geengoo qabdu kan fuulduratti xiqqoo qabdu jechuudha. Maalma Hymeniin yookiin gogaan haphiin tuni qaawwa ishiin qabdudha jechuudha. Qaawwa tokko gara fuulduraatti siqtee kan qabdudha. Uraan tuni baay'ee dhiphoodha. Baay'ee dhiphoos waan taateef yeroo walqunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa yoo itti gara keessatti seenu dhiibamtee ni citti jechuudha. Haa ta'u malee dubartiin takka hammuma umuriin ishii turu yookiin dabalaa deemu tishuun Hymen jedhamu kun abbachaa deema, bal'achaa deema jechuudha. Yeroo kana dubarri sun baay'ee umuriin kan turte yeroo ta'e osoo hin dhiigin hafuu danda'a jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwattutti maaliif bal'achaa deema akkasuma addayyaa deema waan taateef yeroo kanatti osoo hin dhiigin hafuu danda'a jechuudha. Inni kun uraa geengoo walakkaa geengoodhaan xiqqoo kan qabdudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo gosti durbummaa inni lammaffaan uraa waan tokkoyyuu kan hin qabne
Inni kun dubartoota kuma keessaa nama tokko irratti argama jechuun baay'ee reeriidha jechuudha. Xiqqaadha. Dubara hunda biratti hin argamu. Dubartoota muraasa biratti kan hin argamu. Inni kun yeroo shamarri tokko marsaa laguu arguu jalqabdu yeroo xuriin gara alaatti akka hin baane waan ta'uuf dhukkubbii ji'a ja'an dhukkubsattu irraa kan ka'e mana yaalatti opereeshinii salphaan ni hojjetamaa fi opereeshiniin kunis durbummaa kana balleessuu ta'uu danda'a jechuudha. Uumamumaan dubarri takka haifanii yookiin qaamni durbummaa gogaa haphisiin jedhe kun guutumatti uraa hin qabdu yoo ta'e yeroo dubarri sun marsaa laguurra jirtu waan garaagaraaf yeroo jirtu sirriitti dhukkubuu danda'a waan ta'eef miidhaa garaagaraa irraan geessisuu danda'a waan ta'eef kun mana yaalatti deemamee durbummaan kun akka badu ni taasifama jechuudha. Inni kan biraa immoo inni gosti durbummaa inni sadaffaan waan akka kirrii gidduudhaan kan qabudha. Inni kun sibteet haifeenii jedhama yookiin haimeen jedhama. Kunis baay'ee muraasa yoo ta'u uraa lamaa fi tishuu qalloo gidduu uraa lamatti argamudha jechuudha. Inni jalqaba irratti ilaallee gosti durbummaa uraa geengoo tokko kan qabudha. Inni lammaffaa uraa gungumatti kan hin qabnee fi inni sadaffaan immoo waan akka kirrii qabu. Kunis baay'ee muraasa yoo ta'u uraa lamaa fi tishuu qalloo gidduutti uraa lamatti kan argamudha jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa salphumatti tishuun kun qalloo suni waan cituuf durbummaan ni bada jechuudha. Inni kun waan akka kirrii gidduudha kan qabudha jechuudha. Uraadhuma qabaate uraa iddoo lama akkas qabaate waan kirrii gidduudha qabu yeroo ta'u yeroo waan akka kirrii wal qabee jiru suni citu durbummaa suni akka badeetti ilaalama jechuudha. Inni kan afraffaa waan akka gingilchaa kan ta'edha. Inni kun immoo qaawwa baay'ee xiqqoo waan qabuuf yeroo ilaalan gingilchaa fakkaata. Dubartiin gosa durbummaa kana qabdu yeroo jalqabaaf saalqunnamtii raawwattu ni dhiigaa jechuudha. Inni shanaffaan ammoo gosti durbummaa inni kan shanaffaan kan dubartii deesse kan fakkaatudha. Warri kun qaawwa yookiin qaamni saalaa dubaraa suni uumamumaan bal'aa yeroo ta'edha. Yeroo bal'aa ta'e yeroo jiraatutti dubarri suni walqunnamtii saalaa yeroo raawwattu dhiiguu dhiisuu danda'a jechuudha. Kun yeroo dubarri tokko walqunnamtii saalaa raawwachuu yeroo baattu uumamumaan qaamni saalaa ishii suni bal'aa ta'e yeroo ta'e yookiin gogaan haphiin kunis gogaa haphiin jedhu kun uumamumaan bal'aa ta'e yeroo jirutti osoo hin dhiigin hafuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti gosoota durbummaa bakka shanitti qoonnee ilaalamne jechuudha. Inni kun tishuu yookiin tishuu qaama saalaa haphii fakkaatu san irraa kaasneeti bakka shanitti qoonnee ilaalle malee iddoodhaa iddootti garaagara jechuudha. Akka qorannoota irratti qorannoon tokko iddoo sadiidha, iddoo lama san jiruun jira. Taayipiidhuma yookiin gosuma qaama haphii siniin jedhe yookiin tishuu haphii siniin jedhe san irratti akkasittiin qoodamee ilaalame malee iddoo hundatti wal fakkaataa miti jechuudha. Kanaaf inni tokko uraa geengoo xiqqoo kan qabu kan guutumatti hin qabnee fi kan waan akka kirrii qabu fakkaatu kan akka waan gingilchaa qabu fakkaatu kan dubara deessee fakkaatu kan baay'ee qaama bal'aa ta'e qabu jechuudha. Kanaaf gosoota durbummaa haala kana yeroo qoonnee ilaallu kana fakkaata. Inni kan biraa immoo dubarri tokko osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin durbummaan ishii baduu ni danda'a kan jedhudha. Iyyee baduu danda'a dubarri tokko osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin. Durbummaan ishii wantoonni balleessan ni jiru jechuudha. Ispoortii ciccimoo akka atileetiksii waan garaagaraa utaalchuu, farda gulufsiisuu, mukarraa qufuu, qorannoo fayyaa adda addaatiin qorannoo fayyaa yookiin immoo yeroo dhukkuboota waan garaagaraatiin durbummaan kun baduu danda'a jechuudha. Irra caalatti immoo wantoota akka ispoortii fakkaatan ispoortii akka atileetiksii fa'aa jechuudha. Utaalchoo garaagaraa yookiin immoo farda gulufsiisuu waan garaagaraa godhuu
muka yookiin waan hin taane wayitirraan kufuu balaa adda addaa jechuudha. Isa kanarraan kan ka'e durbummaan sun baduu danda'a. Inni kan biraa ba'aa adda addaa ba'aa ulfaataa baachuun durbummaan sun akka badu ni taasisa jechuudha. Durbummaan immoo takka bade yoo ta'e deebi'uu ni danda'a kan jedhu akka gaaffitti durbummaan uumamumaan takka bade ta'e taanaan deebi'uu hin danda'u jechuudha. Karaa uumamaatiin deebi'uu hin danda'u. Garuu tajaajila baqaqsanii hodhuutiin yookiin immoo tajaajila yaaluutiin deebi'ee toshuun ni danda'ama jechuudha. Keessattuu biyyoota faranjii keessatti wanti kun yeroo ammaa kana keessa godhamaa jira. Garuu yakkadha. Qaama durbummaa kana deebisuudhaaf yaaliin akkasii yeroo taasifamu miidhaa biraatiif nama saaxiluu danda'a waan ta'eef kana gochuun akka yakkaatitti yookiin akka gaarii hin taanetti kan gorfamu jechuudha. Inni kan biraa immoo qabxii ijoon waliin ilaallu dubarri durbummaa qabdu tokko yeroo hundumaa gaafa durbu walqunnamtii saalaa raawwattu qaamni ishii ni dhiiga kan jedhudha. Inni kun amma namni baay'een bultii gaa'ela nama baay'ee dhiiguu danda'a. Jaalalleewwan adda addaa wal loluu danda'an jechuudha. Sababa kanaaf dubarri durbummaa qabdu hundi gaafa walqunnamtii saalaa raawwattu qaamni ishii hin dhiigu jechuudha. Kan dubara hundaati miti kan dhiigu. Kan dubara tokko osoo hin dhiigin hafuu danda'a. Kanaaf yeroo walqunnamtii raawwattu san irratti gosa qaamaa durbummaa isheetii san irratti hundaa'uudhaan osoo hin dhiigin hafuu danda'a jechuudha. Dubarri tokko durbummaa qabaattee yeroo jalqabaatiif walqunnamtii saalaa raawwattee osoo qaamni ishii sun hin dhiigin hafuu danda'a. Kanumaayyuu ammoo kan dhiigu garaagarummaa qabaachuu danda'a dubaraaf dubara gidduutti jechuudha. An dubara tokko qaamni saalaa isaanii dhiiguu danda'a sirriitti durbummaan isaanii yeroo citu sanitti dhiiguu danda'a sirriitti. Kan waan xiqqoo dhiigus ni jira. Kan immoo guutumatti osoo hin dhiigin hafus ni jira jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko dubara isa wajjin walqunnamtii saalaa yeroo raawwatutti dubarri sun durbadha yeroo wajjin raawwatee garuu dhiiguu baatetti wantoota karaa biraatiin dubarri sun durbummaa qabaachuu ishee adda baafatu waan jiruuf karaa saniin adda baafachuu danda'uu qaba malee dirqama dhiiguu qaba jedheetoo dhiphachuu hin qabu. Dubara sanis dhiphisuu hin qabu jechuudha. Sababa kana jecha jaalalleewwan walii kan ni jiru. Bakka dubarri sunirree miidhaatiin sammuu qaama miidhamuu silaa dhiira bira hin geenye maaltu ta'ee jetteetu dhiphachuu dandeessii jechuudha. Kanaaf durbummaa hin qabdu hin jedhamu jechuudha. Osuma durbummaa qabdu qaamni ishee osoo hin dhiigin hafuu danda'a. Akkasuma immoo shamarran ispoortii hojjetanii fi utaalchoo adda addaa dhukkuba garaagaraattis haa ta'u yookiin immoo farda gulufsiisuu ba'aa adda addaa baachuudhaan durbummaan isaanii bades osoo hin dhiigin hafa jechuudha. Inni kan biraa immoo kan waliin ilaallu qabxiin biraa durbummaan dhala namaan qofa biratti immoo bineensota biraa birattis ni mul'ata kan jedhu bineensota biroo birattis kan mul'atudha jechuudha. Beelladoota manaa yookiin bineensota adda addaa keessattis durbummaan ni jira jechuudha uumamaan.